Nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a ajaa'ibsiisoo addunyaa hormaata dubartootaan jettuun dhufnee jirra. Ajaa'ibni uumamaa kutaan tokkoffaa keenya har'aa fayyaa dubartootaaf hormaata dubartoota isa ajaa'ibaa jedhu irratti xiyyeeffata. Viidiyoon har'aa agartu kun wanta dhaggeessu kun waan haaraa sitti akka ta'u abdiin qaba. Waan dhugaa sitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo amantus dhiistus waan dhugaadha. Gaaffii akkamitti ta'e jettee na gaafattuuf deebiin qabu. Hojii isaa hojii Rabbii waan ta'eef. Anis dinqisiifadheen bira darbee atis viidiyoo kana daawwadhu dinqisiifadhu. Isaan dura garuu yoo chaanelii kiyya kanaaf maatii hin taane ta'e subscribe gochuun maatii chaanelii kanaa ta'e. Subscribe gochuu keetti ati miidhamtu garuu ani fayyadamaadha. Chaanelii koo subscribe naaf godhi jechuun barbaada. Torban ajaa'ibsiisoo uumamaa haala hormaata dubartootaa. Tokkoffaa mucaan durbaa gaafa dhalattu hanqaaquu miliyoonotaan lakkaa'aman oovarii ishii keessatti naqattee yookiin garaa haadha ishii gadaaminsa haadha ishii keessatti oovarii ishii keessatti kuufattee gadi baati. Sana booda erga dhalattee hanqaaquu biraa oomishuu hin dandeessu. Isuma gadaaminsa haadha ishii keessatti horatteen yookiin immoo guduunfattee baate sanaan hormaata yookiin immoo da'umsa gaggeessiti. Ilmoon ishiin horattu hanqaaquma garaa haadha ishii yookiin immoo gadaaminsa haadha ishii keessatti fudhattee baate sana irraati malee erga dhalattee booda erga guddattee booda hanqaaquun ishiin oomishtu hin jiru. Ajaa'iba uumamaa lammaffaa. Akkuma beekamu biyyoonni akka Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoonni adiin kun beekumsaa fi qorannoo garaagaraatiin biyyoota Afrikaa dachaa kan akka isaan caalan beekamaadha. Haa ta'u malee maddi qaroomina isaanii beekumsa isaanii jalqaba Afrikaanota keessattuu immoo Kushiitik Ijibtifaan akka ta'an beekamaadha. Maarree dhugaan ajaa'ibaa keenyarraa kunis isa kanarraa fagoo miti. Maal seetan? Warri Ijibti yookiin Gibxii mala ittisa da'umsaa waggoota 4,000 durayyuu fayyadamaa turan. Akkamitti kan jedhuuf malli isaan fayyadamaa turan immoo dammaan yookiin damma kanniisaatiin ulaa gadaamessa dubartootaa cufuudhaani. Sadaffaa qorannoon saayinsii tokko akka mul'istutti dubartoota dhalatan 5,000 keessaa dubartiin tokko gadaamessa malee dhalachuu dandeessi. Kana jechuun dubartoota miliyoona 1 keessaa dubartoonni 200 gadaamessa hin qaban jechuudha. Qorannichi kana qofa miti. Akka qorannoon kun jedhutti dubartoota 2,000 keessaa dubartiin tokko gadaamessa 2 qabachuu dandeessi. Kana jechuun dubartoota miliyoona 1 keessaa dubartoonni 500 ta'an gadaamessa 2 qabu jechuudha. Uumama dinqisiisoo keenya arfaffaa. Dubartiin akka addunyaatti umurii ishii keessatti ijoollee hedduu da'uudhaan World Guinness Record yookiin galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmoofte dubartii biyya Raashiyaati. Dubartiin kun ijoollee 69 deesse. Ijoollee 69 kana da'uudhaafis al 27 garaatti baattee harmooste. Hubadhaa. Al 16 lakkuu yookiin twinii deesse. Al 7 3 deesse. Al 4 deesse. Walumaa galatti ijoollee 69 da'uudhaan World Record irratti galmoofteetti. Kun osoo dhiira ta'ee baay'ee nama ajaa'ibuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa dhiirri dubartii garaagaraa irraa argachuu waan danda'uuf. Galmee dinqisiisoo keenya 5ffaa. Dubartiin umurii guddaatti dhala godhattee jirti jetti. Dubartiin kun maqaa ishee Onkorii Paanwaar jedhama. Dubartii lammii Indiyaati. Waggaa 72ffaa isheetti dhala godhatte. Dubartiin yookiin jaartiin waggaa 72tti garaatti baattee deesse
harmoo ustee daa'ima guddisuun nama ajaa'ibaa. Tarii macaafa qulqulluu keessaa dubartiin Saaraa jedhamtu waggaa 90tti dhala godhatte kan jedhu jira ta'a. Haa ta'u malee kan dubartii Onkaaree Paalwal jedhamtu kanaas kanarraa adda miti. Gaaffiin biraa akkasuma keessatti ka'ee nan beeka. Dubartiin yookiin shamarran umurii xiqqootti dhala godhatte hin jirtu jettu ta'a. Lakkoofsi jaaffaan keenyas kanuma deebii isiniif deebisa. Shamarri umurii xiqqoodhaan dhala godhattes ni jirti. Maqaan ishii Liinaa Madiinaa jedhamti. Intalli kun yookiin shamarri kun dhalattee waggaa 5 fi ji'a 7tti dhala godhatte. Kana jechuun yeroo ulfaa ji'a 9 yoo irraa hir'isne waggaa 4 fi ji'a 8tti ulfooftee jechuudha. Waggaa 5 fi ji'a 7tti dhala godhattee oosiftee akkuma harmeewwan kaanitti mucaa ishee jalqabaa guddifatte. Dinqisiisoon keenya 7ffaa inni dhumaa akkas jetti. Ijoolleen lakkuun guyyoota hedduu walirraa fagaatanii dhalatanis jiru jetti. Maqaan ijoollee kanaas Amii fi Katee jedhama. Amiin dhalatee guyyaa 87 booda Kateen dhalate. Kana jechuun Amiin dhalatee ji'a 3 guutuuf guyyaan 3 gaafaafuu Kateen dhalate jechuudha. Dhaloonni ijoollee kanaas uumama dinqisiisee jira. Daawwattoota kiyyaa wantoonni dinqisiisoo har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Inni kun kutaa jalqabaati. Kutaalee itti aanan itti fufu. Isin immoo chaanelii kiyya kana hordofuun sabskiraayib gochuun maatii kiyya ta'a. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Ulfaadha.